gooftaa Yesuus dursee nagaa waaqayyo isin gaafadhaa akkam jirtu? Nagaa galata waaqayyo. Namni nagaa qabdee amma sirra deebi'aa akkam jirtu? Nagaa galata waaqayyo. Maqaan koo Masqalee Namarraan jedhama. Bakki dhaloota kootii Wallagga Lixaa aanaa Boojii Jokorsaati. Bakka hin jiraadhu immoo kunoo mana barumsaa Indaasee Harma Dudduubaati. Yeroo darbee jaafoo na jalaa dhukkubee ture. Dhukkubumsaallee xiqqoo tureera jedhu dhugabaatiin koo xiqqoo yoo nagee sababa akkasumaan miti. Jalqabee mucaa koo dhukkubee arraabduu fakkeessima rifeensa ijoollee karaa isinii al tokko tokkoon ijoollee warri deemaa qabdan beektu irraa fitee karaa tokko irraa fitee jalqabee akkasuma dhimma dhiiseetuma hin jedhutu wantichi babal'ataa dhufee utuma hin jedhu bishaan kadhataasituma godhee raajinis baay'ee kadhataanii turanii dhimma kadhataa maamishii bishaan kadhataasitan godhaafi amma waaqayyoon na gargaaranis kadhachaaman ture utuma jedhu wantichi utuma dheeratu baay'ee madaa dhufe achumaan guyyaa tokko goleessi bootee na xabiyaatti geessenna maaf irra tursitee sa'aatii kana irra tursitee garuu jedhanii qoricha shiroopiidhaa fi wanta dhibamu tokko fuudhanii kennanii gaafa nu isa finnee dhufnee itti dhibuutti kaanu wanti jijjiirama tokko hin qabu itti dhimnaa shirooppis ilma laannaa fi jijjiirama tokko kun agarsiisu ture ammas deebinee gaafa geessinu sanuma fedhe qoricha lindisuma duraa kennan malee waan tokko waan biraa waan kennanii hin qabanii jechuudha achumaan bakka kana booddee waaqayyo akka barbaade godhu dhiisii fuudhii gadi bakka qoricha biraan fuudhanii hin jedhee jennaan bakka waan sanatti kennan fidee dhufaanaan jennaan fidee dhufe qoricha sana ta'uudinaan bakka sadaffaa araartiitti barreessan araartiitti gaafa isaan barreessanii achi jalqabsiifne gaafa isaan geessan yeroo jalqabaatti baay'ee ta'eera madaa'eera shittaa kennu jalqabeera baay'ee madaansaa jechuudha as keessa obboleetti kun isheetiin baay'inaan beekti yeroo as fidee dhufu bakka nama gidduu taa'uudhaaf baay'ee sirraadheera sababni shittaa gidduu jalqabeefi gidduu namoota taa'ee fudhee galuudhaaf baay'ee sodaachaan ture namoota horii dhala qabanii waan jiran isaan ammaa ibsamuun isaanii garuu namoota tokko immoo sababii sammuun isaanii waan baay'ee haluufi akkamiin godha waaqa kanaan jedhee immoo waldaa jedhee guyyaa tokko cheeksirraa ilmuun beeku raajii baay'ee kadhataa fi turanii araartii gara zuurii sadii afuurii geessinirra kan hundumaa isa majaala shaarratti qoricha kan ji'a lama adeemu suranii kennaniifi ani birrii araartii kan deddeemu mataa isaanii baay'ee tulfaata ture qoloota qobboleessi hojii gahaa qabatee jiru ture yaa waaqayyo waan kana waddeen danda'u araartitti kana boossee deddeebisuus na tulfaateera gooftaa sitan dabarsee gannadda dhala kana kan naa kenneessi yaada kennumamu waan tokko mana qoratti raawwatu ati duwwaan itti danda'e bakka isarma waaqayyotti kennadde raajiin baay'ee guyyaa tokko hojii rakkabee dhugamisaati baabba raajiitti dhageessinaaf godhatu naan jedhe naan kamisaan dhufeen biiroo galeen bakka dhumarratti ni yaadachisi nan gara dhaabinaan jedhanii akkasuma irra isaan tajaajila raawwatanii booddeeni fidee raajiin kadhatanii fi wantichi kaloola diinaa ta'e beekamaadha diinuma itti darbata malee hamma kana wanticha amma kana dheerata jedhee yaadne waaqayyo gidduu galeetu akeekasee dhanaa karoora isaa karaatti hambisee nama galataa godhee akka akeekaliinaaf wantichi waan guddaa ture waan ulfaataa ture dhumarratti yaa waaqayyo bakka itti darbiati nama gargaaru tokkos hin qabu ati waan itti darbi jedhee Jangkau gara jiya tokko nyaata hin jenne bishaan hin jenne halkan gaafa inni mana jiru bishaan jira baadhee bula gaafa inni mana jiru qofaa kan hin gallee baadhee bula mataa koodha harka koo jala kaa'ee maan jedha akka itti tolli badhu waaqayyo guyyaa isaa yeroo isaa eegee irraa naa fuudhee mucaan koo naa fayyee ani nama kan ittis dhaabama turan silaa yoo naqqasee karoora seetana wayyaa gaddaa fannannaa wattan ture kana booddee bakka rifeensirraa luqqa'ee mul'uca yakkaawwan mul'uqee ijoolletti namoota irraa luqqa'ee dhume kana booddee raajii namas irraa fuudhu gufee kana rifeensi maqaa ibsuu qabee qulqulleessaniitu zeetii karataatti godhanii karachuuf jalqabanii utuma isaan karatanii fi raajiin guyyaa tokko nuufin sammata hin jenne kamisa hin jenne hamma kana itti dadhabeenyaa karatanii rifeensi mucaa kootii irratti naa beekillee amma guyyaa godhatee jira malee irraa hunda sitti agarsiisuu nan danda'a.
godaannisni isaan mul'ata. Ilaaf iddoon ilaalame isaan mul'ata. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kun immoo guutummaan isaa deebi'ee biqileera. Madaa Yesuus fayyise godaannisan qabu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo gooftaan akka kanaatti si gargaare yaadni diinaa kan biraa ture. Kanaafi Waaqayyo isa si gargaare kana bakka haadhaa, bakka obboleessaa, bakka firaa, bakka lammiisiif ta'e kanaani maal jetta akkasumas immoo abdii kutannaa hedduu keessa kan jiran kan ba'anii tulfaatee tasmaan maal dhaamuufi barbaadda? Namoonni akka koo abdii kutattanii gargaarsa qabu eenyu na gargaaran jettanii yaaddoftoo yoo jiraatanii gargaarsa keessan ija keessan isa walirra kaadhaa Waaqayyo gargaara waan hundumaati. Fayyisaa waan hundumaati. Gargaara waan hundumaati. Akeekisee kana hundumaayyuu yoonni karoora baasee hundumaa yoonni yeroo booda nuuf qote yommuu gargaarsu darbinee ceena tarkaanfannee ceena homaamiti Waaqayyo gargaaraa keenya soobiteef dargasatti mannee immoo illee yaanu ammas illee yoo Waaqayyo mana koorra jira jireenya koorra jira nallee yaasisu akkuma booyyoo sodaatanii turtan yoo jiraatan immoo sodaatinaa homaamiti Waaqayyo sin gargaaran jedha baay'ee galatoomaa gooftaan isin haa eebbisu. Duraan sena kawan kayu seni pada macam sama kita gantar hundu ada dari mana respesi ini cuma berada. Makan ko alamanya musnadi kami tidak ada boleh syawali tanah dan tidak ada itu kayu wantrina boleh kawan timu berada. Ini si nalu kubeto de torbe bekesa torpani kalesa gala tikuas raka nasab sugar bade ani malu mariaman ni se salura utun shawari galu din data asna rukute tersi mana isu mariadan ni se didama nanti jala deme kan kesa asitte na darbe dafino gana makaidan hoji deme gamaro didemu itu mana nanti jala dulu tikun gamaro itu jala dulu mana dulu jadi mana ni se elda itu to koto kola ruku bakas maka kese harga bidang mereka luka bidang mereka nanti caca hasil jadi amal hasil jadi boda nanti cimana ni gara dahulu jadi undeme dahulu jadi ugaman demu yang mama itu wanti ci na bica aharon itu dua to parke dua de kini na kini kangkor rawu jadi dan lagi ID amale bingken namu lagi warasana gapat una jadi toleran deme lagi gapat de gapat tu kontras ada jadi tiwat ini jadi tak kau saja di deme tak kau saja di deme acces gapat namu Ishino na yegina jete bertiwit. Eshere tanege. Amma tutte ishino martensi kenna danda mawat. Nani ninje. Enana boda marteo na kelit. Martenso ni saluda ko na nyuti ko nanti fusise male buduma budu tinagana. Eshere sana boda takatule bisate again. Amma sumjawe ga mate mujawe ga marfe kini fere ma budeli keps. Ini mulai tuma cara mau boleh nabusi. Ini ojek nanda dabe, ayah boleh sari boga boga unam bayi. Demu nanda dabe, dari yang masana mati cara rufe, anu mati cara rufe. Sana boda lama foga nama kayak nuji deme, gapa nuji dabu. Itu mati cara ni yang gapa de bayi. Mana ya lah demi sivili ki, bukan orang kama ya lah di hotel, nane sih jadi ni bayi rufe. Gapa tu butuh mana ya lah ni kan nas rufe. Gapa tu saganda lah kan awan tu sagala sana saya. Hari aku bicara nagaru jadi anu mayu. Eropa aku bagaru nagaru waltesa. Bayar nawal nanti jalan ini. Akas obatnya nawalnya bayar kali untuk orang sekarang nanti. Tak kakak bukan ngajak sa. Aku pun mau kasih tahu elo cuma mana tu kan ada sisa. Jadi elo. Ini dari jadu akas orang tanda kasih jadi. Amma sih kata amma sih lalabamu. Waktu aku mah sana boda do bishawo ina kenani. Bishami ina kenani. Bangun dah kabe kaya nanti. Kalau setelah sana nama kaya nanti boleh coba umiti garu boleh coba kabe lo sana terus. Baka awal faturan rafa kade banyak mana nanti sini. Sana boda boleh dikur terus si fakar tani anjir. Eshi era namo jawab dama akan nama macai boda jam baye. Sana boda afur puni afur abasa terane wakayu rupade afur jes iya bae yo kali singgara mo jira de saito bagitu saito ko wala kan jalo tafakar kaya lumti saito bandi akan du sedani hunna abasa ru bae gabe feda
Alasan yang kami rupanya wakai rupate, wakai wasiti umna abasa sana dewe rupisan. Na aja suraf gara-gara rumah saat itu kau walaka kan jadi gitu. Na aja suraf kami wakai nara terse karena situ akan nanti faina butuh, naga butuh. Nama abade punra kita abade gara rumah sa tempat tase karena wakai yang gara dewe pada. Waktu kau ini, waktu yang galah cepat dari sabit